Yo jecha garuma pranki keenya deemna saniin jedha. Dhiyaadha welcome karibu galatoma video talle share godha nambaraan nagaa like comment illee yaad keessanatti galatoma saniin jedha. Peace. Hello Habtaamu. Yes. Attam nagayuma. Galatoma. Fayyaa keetii baga nagaan galte. Do you have a 5 minutes? Daqiiqa 5 akkasin qabda. Eenyuuti? Ani maqaan kee Gammachiis jedhama. Gaafii tokko si gaafachuu barbaade. Gaafii maali? Just in general gaafuma walii galaatii followers kiyyattu gaafannaan jedhe. Gammachiis eessarraa? Baasan inni Los Angeles, California jiraadha. Ayyee. Himuuti. Ayyee maal jedhanii Habtaamuun saba Oromoo gurguratee jedhu dhugaadha. Meeqatti gurguratte? Lafa kaarameetirii kun fudhanii argannaani qabsoon isaa YouTube biraan dabarree biyya gallaan bilxiginna ta'ee jedha. Okay. Maal baay'ee bareedaadha. No, jechuun keenya you don't have to agree with me. And jechuun gaafuma si gaafachuu jira. Waan jiraaf waan hin jirnetti nu dandeenya. Kaaree kuma shanirra. Anin barbaadu anini sanoo qaamni dhimmi ilaallat gaafachuu danda'an gaafumsi gaafadhe gaafii followers ki gaafannaan jedhan kaan ammoo Isaanumaan gaafadhaa jedhi kana. jechuun isaan Ati ergamtuudha? an ergamtuu miti bitamtuu mis So gaafadhaa isaanumaanii gaafadhaa isinii jedhin naa gaafatanii. jechuun anini dhagaye obboleessa lakkoofsa anattu qabaa anattu gaafachuu danda'a maal jennaan anis Inni lakkoofsa ko. dhugaa jechuun gabaabumatti maaltu jira mallee kun galeetuma gingilcha jedhee YouTube'dhaan gurnu duuchuu fi Kanaada jircallannee Oromoof qeeqaa biyyatti galuun bilxiginnaadha abiyyiidhaaf sirba hojjechuu fi jedhan waan akkasii dhageenye maaltu jira. Maarree gaafuma inni ba'uun dhaggeeffattu sirbichas maarii fakka. Ay kaabbush nu tolchatillee akka nun tolchin jenneeti. Abbush yaawwatta abbush aniif abbush tokko miti. Oh my god. Sidhaabuu fi akka abbush akka tindaanneeti. Abbushi faannoodha. Ani immoo qeerroodha. Kanaaf waliin arganna. Kana barkanuu addaan baafachuu barbaanne namni hundinuu YouTube irratti yookaan biyya alaa kayyoo jiru qeerroodha. Biyya galuu ammoo foon nyaachaa boo'aa jedhanii biyya kiyya deemuu dadhabee woboottu deemuu na dhowwee jedhan. Eessa biyyatti? Namni tokko biyya alaa kana deemee woboon maatii kiyya arguu na dhowwartee jedhanii halkan coom nyaachaa. Jaruma akka jedhan gaafadhu gaa. Atis jettee turte bari. Eessattiin jedhee maalirratti hin jedhee isan jedhe sana fidiitii achirraa dubbanna. Video kan kee argee bari evidence wajjin si gaafachaa jiru. Yaani woboon na dhowwite hin jenne gaa. Biyya dhaquu hin dandeenye sababii nagaan hin jirreef hin jedhe malee. Woboon na dhowwite hin jenne. Okay. So kan biraas gaafii na irraanfachiiste. Infine gaafii tarkaanaa baadee jechuun ani okay an biraa maal seetaa anis followers baay'ee qaba akkamitti akka kaarameetirii kun 10 argadhu natti himuu dandeette. Akkaataadhuma itti argadde isaatti argadhu gaa. Ati natti argachuu koo erga bartee akkamitti akkan argadde maa wallaalte? waan ati gul deemuu jirtu gul hin deemu kanaaf wallaala obboleessi. Karaadhumatti argate siin jedhan sana akkamitti argate jedhi jara gaafadhuuti atis karaadhuma sana dhaqee argadhu. Okay kan biraas osoo bilxiginnaa ta'uu baatee danda'ee biyyan galuu jedhan maalti jira ati bilxiginnaadha. Maal bilxiginnaan duddatti na baatanii biyyatti nagalchanii daandii xiyyaara Itoophiyaa murattee galte biyyatti. Ila dura isaan qeeqaa ture biyya galuu gennaan ammoo afaan jijjiiratee isaan faarsuu jalqabee karaa mijeeffatee jedhu maalti jiru sun. Ati akkasumatti gale gaa maal rakkoo qaba?
biyyatti galuudhaafi ati Ameerikaa jirta moo eessa jirta Kanaadaa jirta? Naan Ameerikaa jiraadha Ameerikaa jira. Okay, Ameerikaa kana gaafa jiraatte utuu mootummaan Ameerikaa kun siin yemmin biyyatti galte as dhufteetta? No, jechuun uummata keenya waan kiliirii ta'e tokko itti himuu qabna kaa'i. Waan si gaafadhe anaa deebisidha. Utuu mootummaan Ameerikaa si iyyamee viizaa siin kennin baakgiraawundii keetuu qoratee siin fidini ofii keetiin fiidee mootummaa kana arrabsaa biyyatti galteetta dhufteettaas? No. Akkuma kana jechuudha. Itoophiyaanis sanuma. Itoophiyaa dhaquudhaafi mootummaan Itoophiyaa viizaa si kennuu qaba. Mootummaa Itoophiyaa arrabsaa mootummaa Itoophiyaa irratti duduulaa akkam biyya dhaquu naa iyyama jechuu hin dandeessu. So uummata confuse godhuun barbaachisaa miti ka maal jechuudha confusing uummata Oromoo gidduu dhaquutu uummata Oromoo confuse gochuudha. Atumtiyyuu biyya alaa teessee bu'aati buustuu fi biyya keessa dhaqxee Oromoon gammachuu keessoo jiraate gammachuu waliin qooddachuu gadda keessoo jiraate gadda isaa waliin qooddachuun lafa uummatichi jiru sana dhaquuni gantus kuni faashinii bara wayyaanee darbeedha. Bara wayyaanee keessa waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraa ture, waajjirratti bilisummaa Oromoo Eertiraa ture, warri mootummaadhaan morman biyya keessa hin turre. Amma waajjirratti bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jira. Ati tokkittiin kee lakkii biyya dhaquun gantuu na godhan biyya na guyattee oofte situ gowwaadha malee. No. Anini yoo uummata kiyyaa qeeqaa jedhee akkuma qeeqsunitti dubbii jirtuun qabadhee na jeesanii sana jeesanii malee biyya dhaqa malee biyya deemuuf jedhee karaa qulqulleeffadhee video kan keessatti hedduun argaa waan badii inni hojjetu qofa osoo nurra hin jiru waan gaarii inni hojjetes dubbachuu qabna jette almost biyya dhaquuf jennaan jii tokko jii lama akkas si'eefnaan waan abiyyii dassa dubbachuu jalqabdi. Duris addurumarraa sagantaa gaafan jalqabarraa kakaase siistamiin har'a keessa jiru Oromoon keessa jiru kuni sirna amma jiru kun sirna Oromoo miti Oromoodha maaloodha isa jiru keessa hin gallu garuu ati nama Oromoo tokkotti nama afaan isaa ana yeroo hundumaa siyaasa Oromoo keessaan dubbadha malee siyaasa Oromoon alaan dubbadhu. Oromoo keessatti immoo loqoda keerraa kan si hubadhuttati nama Booranaa yookaan nama Gujiiti nama aadaan guddateedha. Safuun nama guddateedha. Nama arrabsuun, nama xiqqeessuun, nama gad nama gochuun aadaa Oromoo miti. Nuti jibbinsa siyaasaa keessatti guddanne ani waggaa 20 wayin biyya kana jiraadha. Politikaa Oromoo keessa paaltookii irraa kaasee Feesbuukii jinni maaloo waan jedhamu kana keessa guddanne as geenye walarrabsuu keessa dabarsine walarrabsuu keessatti yeroo keenya gubne amma walarrabsuu keessaa baate dhiifamnaa godhe abte anini waan arrabaa maal hin jenne anini waan ammatin biyya dhatte galtesanii gaafii uummataa an normally pranki hojjedha garuu akkuma pranki godheetum si gaafadhe gaafiin tokko prankiidha garuu gaafiin tokko dhugaadha maan innaan uummati gaafii hedduu sirra qabaa waan atechaa turte odo biyyan deemin hin dura ji tokko lamaan duratti just completely you just switch in jijjiiramte beette bilxiginna faarsuu jalqabde uummati gaafii hedduu qaba. Ilaa lamma gada goggorri kee guddaan kana. Indo gongoro boleski. Namoota parsentaa malee an akka bilxiginnaatti akka abaawatti akka kaafaawatti dhaabii ani faarse dhaabii ani arrabse si jiru. Garuu namoota bare waan tokko anati nan hubatine jira dhiifame interrupti sin godhu hedduudhaan sin dhaabo. Dhaggeeffadhu maaliif waa dubbattee tuqanii bira darbuun bareedaa miti gaaffii na gaafatteef deebii quubsaa si kennuudhaafi videoon ani irratti bilxiginnaa videoon ani irratti mootummaa videoon ani irratti adda bilisummaa Oromoo video ani irratti kaafaa faarse hin jiru. Ani yeroo baay'ee individual namoota mootummaa keessa jiranii hojii fakkeenyummaa gaarii qabanii hojjetan sababii isaan Oromoo ta'aniif itti duulan waa'ee jaraarraa haasa'uu nan danda'a. Waa'ee gaarummaa jalaarraa dubbachuu nan danda'a. Maqaa namootaa dhee fakkeenyaaf Aadde Adaaneech jechuu dandeessaa, Obbo Shimallis jechuu dandeessaa, Dooktor Abiy jechuu dandeessaa. Warruma mootummaa keessa jiran maqaa barbaadde dhaadduti. Kaafaa'oo keessaa Jawaar jechuu dandeessaa, Obbo Baqqalaa jechuu dandeessaa, Abaa'oo keessaa Obbo Daawit jechuu dandeessaa.